لما طلعت فوق اوكي غرفتها نزلت تقول انا ما ابغى شغل. ايش السبب؟ كلمتها المسؤوله ايش السبب؟ ليه ما تبغى شغل؟ لا 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 ما ابغى شغل. ايش الحكايه؟ ايش القصه؟ ايش ما في كويس؟ ايش ما في كويس؟ مجنون هذا كثير هذا طاري. ليش؟ مجنون احنا مجنون قال لك احنا yaa rabbi takka takka illee xigaabenyaan ni jirti dhugaa sarraatenyaan ijoolleen teenya namni tokko tokko baay'isanii xagaabenyaadha yeroo manni sun itti tolee hojiin yoo itti baay'achuu baatee manni sun mana gaarii ta'ellee quufni isaanii quufaa miti dhugaa anumaan dabalatee jiru jechuudha. Inna dhugaa dubbachuudhaa fi viidiyoon kun inna ajaa'ibee maaliif shamarran keenya gola madaamii keessa teechanii wanta akkanaa kanan hojjetina dhugaa wanta badaadha jechuudha. Inna wanta ta'e hundumaa viidiyoo kana keessatti isiniif hin ibsa hanga xumuraan wajjin turaa isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo kana keessatti nan aara jechuudha obboleettii keenya kanatti aguma fedhellee yoo ta'e dhugaa rabbi. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessanii bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun affeerraa kootidha. Egaa viidiyoo kana akkuma jalqaba irratti isin dhageechise ijoollee keenyaa daraa keessan waan akkanarraa of eeggannoo godhadha. Madaamii gaarii yoo argattanii amalaan qabadhaa jechuudha madaamii sana. Mana biraa jijjiirrachuun turgumii hin qabu. Biirootti na deebisaa jechuunis turgumii hin qabu jechuudha. Obboleettiin keenya kun mana madaamitti hojjetti maal goote har'aa meeshaa ishii shaanxaa ishii gadi buurtee kutaa ishii keessa teechee hojii hojjechuu diddee jechuudha. Madaamiin maaliif hin hojjetne jennee gaafannan shaanxaa ishii fidattee hojjechuun barbaadu biiroo deemuun barbaadaa jetteeni rakkoon maaltu jira maaliif silaa manni mana gaariidha silaa nuti homaa sitti hin balleechine hojiin keenyallee hin baay'atu maaliif biirootti deebitaa nuti immoo si barbaanna jettee madaamii yeroo gaafattutti maal jettiini ati baay'istee na yaamta na yaamu baay'ista gizeen kutaa kiyya galee na yaamu baay'ista gizeen bilbila haasa'u na yaamu baay'ista mee hin jedhamaa ijoollee koo dhugaa jechuun hin jedhamaa. Wanti akkanaa kun nama kaayyoo hin qabnetu kana jedha malee namni kaayyoo qabu mana san keessatti waan fedhan nama hojjechiifachuu hin danda'u jarri jechuudha sijjammar. Anamma ijoolleen na yaamti guddaan na yaama xiqqaan na yaama na ajajata madaamin na yaamti na ajajatti abbaan mana madaami na yaama na ajajata ijoolleen madaami takkaan taraadhaan na yaamu na ajajatu jechuudha. Na ajajachuullee mirga qabu na yaamullee mirga qabu jechuudha. Isiniif galee isaan jaallataniiti miti kan na fudhatan jalqabu malee anumatu jaallatee dhufe anumatu jaallatee biyya haadhaaf abbaa koorraa jireenya koonan jijjiirradha nan hojjedhadhee jaalladhee dhufee mitiire jaallatanii hojjechuudha malee ati na yaamta ati akkasii yoodha jedhanii wantoota namarraa hin bareenye fi wantoota nama fokkisiisan kana hojjechuun gaarii miti jechuudha. Madaamii gaariillee nama biraa ofitti godhuu amala ishee akka namatti ka'u ofitti godhuuni yaada dogongoraati dhugaa dubbachuudhaa fi kanaafuu adaraa keessan ijoollee keenya obboleota koo waan akkanaa kanarraa sirritti of eeggannoo godhadhaadha kaayyoo qabaadha jechuudha. Bakka kaayyoo jechuun waa hundumaa namni kaayyoo qabu wanta itti ulfaatu salphisee ilaalaa wanta itti jabaatu laaffisee ilaalaa wanta dheeraatti fakkaatu gabaabsee ilaalaa karaan imala kaayyoo dheeraa akka ta'e hundumti ni beeka. Namni kaayyoo qabu karaan imala kaayyoo isa baay'iseeti dheeraadha. Fagaata waan bira ga'amuun fakkaatu jechuudha. Yeroo kana abdii nama kutachiisa jechuudha. Karaa kaayyoo yoo ilaalani karaan kaayyoo baay'ee qal'oodha. Akkasumas immoo baay'ee dheeraadha. Yoo taa'anii yaadan yoo isin jedhu karaa kaayyoo yoo jedhamu kaayyoo ijaan argan osoo hin taane kaayyoo yaadan argan kaayyoo mul'ataan argan kaayyoo asangaa jettee kan namni tokko si keessatti arguu hin dandeenye kan ija namaatiin mul'achuu hin dandeenye kan ati ofii keessi yeroo hundumaa of keessatti ilaaltee argituudha jechuudha. Kaayyoo jechuun mul'ata jechuun si qofatu of keessatti arga malee namni biraa arguu hin danda'u jechuudha. Balbala kaayyoo keetii karamiin akkasii bu'asu karamiin akkasii seesisu kan adda baafatee beeku si qofaadha malee nama biraatii miti jechuudha. Sammuu kee keessa jira ilaalcha kee keessa jira mul'ata kee keessa jira qaama kee guutuu keessa jira jechuudha. Imalli kaayyoo imala kaayyoo kana nama tokkotti kan himuu hin dandeenye akkasumas keessa keetii fi mataa keetiin itti dubbatte akkasumas hiriyyaa dhugumaan itti dhiyaattu naaf ta'a kan jedhu nama tokko yoo qabaatte kan nama san qofatti imala kaayyoo keetii himachuu dandeechuudha jechuudha. Sijjammar namni kaayyoo qabu kaaniif kaanitti mul'ata ofii keessa ofii himoo osoo hin taane namatti hin himamu jechuudha. Kaayyoon
sammuu ofiitiin karoorfame kan itti adeemamuu danda'udha. Kanaaf nuti shamarran biyya Arabaa jechuun namoota akkasiiti. Namoota ofitti amannee namoota kaayyoo godhannee gola madaamii keessa jirrudha. Gola madaamii keessa gaafa jirru kan ammoo wantoota nutti ulfaatan ni ulfaata jennee namoota dhiyeessinu osoo hin taane ni salphata jennee namoota itti deemnee hojjennudha jechuudha. Hojii ulfaata hedduu kan namoonni kaayyoo hin qabne hojii ulfaataadha jedhan sodaatanii kan ijoolleen ijaazatti deebi'an hin hojjedhu jedhanii ofirra garagaraan hedduu jira. Garuu immoo namni kaayyoo qabu namni mul'ata qabu wanta ulfaataadha jedhamee nama sodaachisan keessa taa'anii namoonni hojjetatanii kaayyoo ofii galmaan gaatan immoo hedduun ni jiru jechuudha. Kanaafuu jechuudha gizee gola ormaa jirru akkanuma sammuu baadoo taanee nyaachumaaf dhugumaaf osoo hin taane nama kaayyoo qabnu ta'uu qabna. Madaamii baddullee madaamii gaarii goonee wajjin jiraachuu qabna. Wanta ulfaataa salphaa goonee ilaaluu qabna. Waan fuuldura keenya jiru osoo hin taane waan keessa keenya jiru sirriitti ilaaluu qabna. Yeroo hundumaa of gaafachuu qabna. Maaliif akka gola ormaa keessa jirrus eenyummaa keenyas gaafachuu qabna. Maaliif akka jiraannu beekuu qabna. Zim jennee waggaadhaa waggaatti mana madaamii keessatti yookaan immoo mana jijjiirrachaa yookaan iddoo ijaazaa deemaa bashannanaa miti. Bashannanni biyya ormaa homaa takka namaaf hin godhu dhugaa rabbii isiniin jedha. Wanna takka amma yeroodhaaf uffata gaariin uffattaa gaafa ayyaanaa hiriyoota kee bira dhaqxee hin bashannanta. Gizee tokko bashannan sammuu ofii bashannansiisuun ni jira. Wanti hunduu akka qaba jechuudha. Kanaaf obboloota koo gizee gola ormaa keessa jirtanii kaayyoo qabaadhaa, ilaalcha qabaadhaa. Yoo hojjettan maaliif akka hojjettan beekaadha isiniin jedha. Madaamii gaarii immoo amalaan qabadhaa. Afaan gaariitu caala akkuma jedhani afaan gaarii aftee nama san gammachiisurra afaan gaarii dubbattee nama tokko gammachiisuun immoo waa guddaadha. Kanaafuu keessa namni argu hin jiru. Gubbaa keessan bareeffadhaati amalaa giifti duree keessanii tolchaati wajjin jiraadhaa isiniin jedha. Innaa akka obboleettii keenyaa kana ilaalcha akkanaa kana ati baay'istee na yaamta yaamuu guddattaa jettanii ilaalcha akkanaa fudhachuun qabdan. Waan mana san keessatti sa'aatii barbaadan siyaamuu mirga sirraa qabu. Waan barbaadan hojjedhu jedhanii si ajajachuu mirga qabu. Mana san keessa erga jiraatte waa'ee mana sanii suma ilaallata jechuudha. Numa ilaallata. Anamma mana keessa jiru kana waa'ee mana kana keessa waan barbaadan ajajanii godhinaan jechuun mirga ni qabu. Anis immoo godhuu dirqama qaba jechuudha. Sababbiin isaa maallaqa isaaniin naa kaffalu waan ta'eef waan hojjedhee maallaqa koo baatiidhaan innis afaan guuttadhee gaafachuu danda'a malee taa'eetii miti jechuudha kan maallaqa naaf kennaa jedhu. Siniif galeemi kanaafuu waan barbaadan nu ajajachuu mirga guutuu nurraa qabu. Wanti isin diduu qabdan wanti kun sirrii miti jechuu ni qabdan gaafa mana itti jiraatta saniin alatti mana biraatti isin ajajaniin alatti hojii isin hin fakkaanne isin ajajaniin alatti yookaan siyaamanii kana naa godhi kana naa fidi isin jechuun mirga sirraa qabu. Mana san qabdee deemu si ilaallata siniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya. Kanaafuu akkana naan jettanii haala kanaan biirootti nama deebisuun salphaadha. Garuu muudannoon biiroo keessatti nama mudatu kan argetu arga jechuudha. Kanaaf ilaalchi akkanaa ilaalcha gaarii miti. Kaayyoo qabaadha, mul'ata qabaadha. Maaliif akka jiraattan immoo gola ormaa keessatti maaliif akka teechan immoo sirriitti gadi bu'aatii beekaa jechuudha. Na aarsite namicha wanti dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo ishii sirriitti ilaalee jira, guutumas ilaalee jira. Garuu baay'ee na aarsite kaameraadhaan waraabamtee madaamni ishii miidiyaa irratti gadhiisteerti. Garuu baay'istee na aarsite jechuudha. Deebiin mucayyoon madaamidhaa kennite jechuudha. Namni kaayyoo hin qabne akkuma argetti akkuma dhufetti kan dubbatu edaa akkanaa jedheetu baay'ee na aarsite. Odoon bira jiraadhe kabaluudhaan oolu dhugaa rabbi sirrii miti jechuudha. Aguma fedhellee ta'u. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa viidiyoo kiyyammoo asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Mana kanammoo laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuun affeerraa kootiidha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.